Ji'a onkololeessaa keessa godina Gujii Bahaa fi Lixaa onoota adda addaa keessatti simannaan ho'aa jila adda bilisummaa Oromoof taasifameera. Godina Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisotti jilli adda bilisummaa Oromoo kan miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Engee Huseeniin durfamu kan miseensoti Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kadijaa Galgaloo, Jaal Saafanoo Tulluu, Jaal Waaqoo Kennee akkasumas qondaalonni dhaabaa sadarkaa garaagaraa keessatti argamaniif qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo magaalattiin haala miidhagaa ta'een simatameera. Simannaan kun kan eegale magaalaa Doolaarraa qabee yoo ta'u qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo bal'aan konkolaattotaa fi mootorsaayikilotaan marsee magaalaa Shaakkisoon haala miidhagaa fi ho'aa ta'een geessise. Nama kanaan kutuna fuudhee nama daawwatee Gumii adda bilisummaa Oromoo welcome Yesha jennee bagaragaan dhuftanii Yesha jennee qondaaltota kennaa fi Jilli adda bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoo gaafa ga'us uummanni magaalattii kumoota hedduun lakkaa'amu bakka waltajjiin simannaan qophaa'eefitti bahuun akka dansaatti simate. Simannaa kanarratti jila adda bilisummaa Oromoo cinatti gooticha qabsaa'aa Oromoo Jaal Jeneraal Xuulaa Duubaanis argamanii sirna simannaa kanaaf miidhagina guddaa tahaniiru. Simannaa adda bilisummaa Oromoof Shaakkisotti gaggeeffame irrattis hogganoonni dhaabaa adda addaa dhaamsa jajjabduu uummataaf dabarsaniiru. Simannaa guyyaa dhaabbata kana godhame kanaaf warra bitta hundinuu Bagabatani, Soyarame, Soyashira, Adda Bilisummaa Oromoo, qondaaltotaan adda addaa sagantaa irraa sababeeffachuutu warroota dhuftaniif simannaa isaaniitii fi warra maruttaniillee Soyya jedhamurraa bagaragaa dhuftan Soyyaa gara teessuma madarakitti nuuf keessummeessa. Qophee sirna hoogantootaa fi qondaaltota kuni adda bilisummaa Oromoo warroota dhuftan hundumaa Soyyaa. Akan nagesi, ujian nagesi, bukan nagesi, bukan nag. Ilaga, umpata bukan nagesi, aga nagesi, bukan nagesi, bukan nagesi, wali nagesi, orang orang tak kataci. Waga, injibanom, umpata orang orang jika bukan sebab selamille, kau nagesi, waktu malle, kau nagesi, waga nagesi. Orang boleh ada mana? Waga tak supada. Gootota waan keenya kan dhufan keessaa haasaa dursanii kan godhan Jaal Engee Huseen. Jaal Engee Huseen miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo sana adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Inni Jaal Engee irraa haasaa dhageenyaa. Oromoo yooyyaa, Oromoo yooyyaa, Oromoo jirtu, Oromoo jirtu, qeerroo jirtu. Shamarran jirtu, hawwan jirtu, abbootii jirtu, akkam jirtu, baga jiraattan. Kabajamaa kantiibaa magaalaa Shaakkisoo, kabajamtoota miseensota Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromootiif qondaalota adda bilisummaa Oromoo kan armatti argamtan. Kabajamtoota miseensa poolisii Oromiyaa, kabajamtoota qeerroo Shaakkisoof naannoo, kabajamaa ummata Shaakkisoof naannoo, kabajamaa sabaaf sablammoota
magaalaa Shaakkisoo naannootti argamtan baga guyyaa gammachuu guyyaa walitti dhufeenna kanaan isin ga'e isiniin jedha. Guyyaan seena qabeessi kun kan hundi keenya akkanatti baroota dheeraadhaaf erga sirni hamaan gabroonfataa adda nu turse booda walitti deebinee akkanatti walitti dhufnu kun guyyaa akka waan deebinee dhalanneetti nu ufit dhageenyu yookaan ammoo uf hubanne ta'ee natti mul'ata. Guyyaan kun inni waggaa dheeraa kanaan booda yoo walitti deebinu bu'aa bayii malee wareegama malee kan argamee miti. Guyyaa kan argamsiisuudhaaf ilmaan Oromoo kaan baddaa gammoojjiitti kaan qe'eef ganda isaanii irratti kaan waajjira keessa jiran keessatti kaan bakki jiranitti kaan biyya alaatti bakka adda addaatti qabsoo walirraan cin hadhooftuu godhuudhaan akka guyyaan har'aa kun dhufu wareegama qaqqaalii kafalanii jiru. Egaa wareegama kafalame kanaan yeroo as dhaabbannee gammachuu tan ibsannu kanneen kana dhugoomsuudhaaf wareegaman yeroo hundaa yaadachuun nu barbaachisa. Faaruun guddoon kan isaaniiti. Jaallan kanaaf wareegaman mirga uummata Oromootiif, bilisummaa saba kanaatiif, mirga abbaa biyyummaatiif barootaaf qabsaawaa turan adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii waggoota 27 dabre qofa osoo hin taane waggoota 40 ol aarsaa qaqqaalii kaffalaa turan. Isaan har'a maqaa dhoofnee keessa bahuu hin dandeenyu. Garuu tokko kan isin beektan kan naannoo kana isin naannoo kun biqilchite yookaan ammoo kibbii Oromiyaa dhalche, Shaakkisoo dhalchite, Adool dhalchite tokko maqaa dhaa'uun nu barbaachisa. Jaallan guyyaa kana mirkaneessuudhaaf wareegaman kan akka Ilaalaa Kaffaalaa, kan akka Efreem Adoolaa, kan akka Huqqaareebaa if kan kana fakkaatan jaallan hedduun hordofa jaallan qabsoo Oromoo bu'uureessanii dabran kan akka jira Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu ufi kan kana fakkaatan faana bu'anii wareegama kafaluudhaan guyyaa irraa kan nu mirkaneessaniif jaallan mee marro tokko yaadannoo miti harka naa rukutaaf. Kanattaan sun addi bilisummaa Oromoo qabsoo waggootaaf godhaa ture keessatti kaayyoo ganama ka'ee fi takkaa jijjiireen beeku yoo tooftaa jijjiire malee. Ardhas addi bilisummaa Oromoo yeroo biyyisaa deebi'ee qabsoo godhutti kaayyoon addi bilisummaa Oromoo ganama ka'ee fi hiree murteeffannaan uummata Oromoo haga dhugoomutti jedhee gaafa qawwee kaaserraa kaasee ardhallee yeroo deebi'ee karaa nagaatiin qabsoo goonaa jedhu carraa argametti tana murteeffatu kaayyoo isaa sana gadhiisi jechuu miti. Kaayyoo isaa karaa nagaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo karaa nagaan dhugoomsuudhaa fi murannoo haaraa tooftaa haaraan qabsoo godhuudhaaf biyya deebine. Kanaafi kana adda bilisummaa Oromootiif hubachuun barbaachisaa natti fakkaata. Kana galmaan ga'uuf qabsoon adda bilisummaa Oromoo eegattu yookaan ammoo qabsoon uummata Oromoo eegattu ardhas akkuma kalee deeggarsa uummata Oromoo, deeggarsa qeerroo, deeggarsa qeerritti, deeggarsa jaarsaa, maanguddoo fi deeggarsa barataaf barattuu hunda akka barbaadu irri deebi'ee mirkaneessuu barbaada. Deeggarsa sana adda bilisummaa Oromoo biraan akka dhaabbattan abdii qaba. Ilmaan Oromoo kana booda maqaa dhaabotaatiin maqaa ebelutti dhaaba kana ebelutti miseensa dhaaba kana jedhuun wal qoqqooduun hafee maqaa Oromoo fi Oromiyaa dursuu qofaan dantaa Oromoo, guddin Oromoo, dagaagin Oromoo, barnoota Oromoo waan adda addaa qofaa dursi kennine maqaa dhaabaa kan itti waliin qoxxisnu kan itti waliin dhiibbaa walirratti goonu sun lakkifne waan hunda Oromummaa dursine Oromoodhaaf dantaa Oromoo irratti walta'iinsi keenya akka cimu abdachaa akka murnaattis ta'e akka nam tokkeetti gammachuu irraa hin qabne gammachuu tanatti akka nu dhaqqaban jenna hanu hordofanii jenna.
waggoota dheeraadhaaf qabsoo goone keessatti bu'aa bayii qabsoo keessatti ilmaan Oromoo kan maqaa Oromootiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin kopheeffamanii hiyyoomfamanii hiyyummaan adda addaa argeettee fi ardha gaaddisa isaanii irraa buqqa'an kan ammoo galanii waraan bilisummaa Oromootiin faa waliin lolaan turin kan akka sabaattuu buqqa'anii biyyoormaa jiran yookaan ammoo naannoo Oromiyaa daangalee Oromiyaa naannoo biyyoota adda addaa biyyoota ollaa jiran hedduutu jira. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo godhe keessatti kanneen qaamaa irratan qaba. Kun immoo hadhaa dhiyyeessuun kan deebisanii qubsiisuun ummata kana gaafata. Ummati keenya qabsoo nu barootaaf goone godhaa turus har'a ka biyya keessatti argamtanii tarii bultii qabdan yookaan ammoo jireenyi qabdan maallaqa harkaa qabdan deebistanii kanneen qaama irratanii fi qaama irrattoota adda bilisummaa Oromoo jalatti qabsaawaa turanii fi kanneen ammoo maqaa qabsoo kanaatiin biisaa irra buqqa'an deebistanii dhaabuu fi dirqamii san irra jiraachuu isin hubachiisuu barbaada. Dhumarratti qabsoo fuulduraaf nu eegattuu fi addi bilisummaa Oromoo kaleessas isinuma galaana godhatee isanuma galaa godhatee isanuma waan hunda godhatee qabsaawaa ture. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ammallee akkuma kalee galaana taatanii fi galaa taatanii fi waan hundaan huccuudhaan kopheen waan hundaan bira dhaabattan sana ammas addi bilisummaa Oromoo qabeenyi qabdaniin bira dhaabattanii qabsoo bifa haaraan eegalle sana galiin gahuudhaaf akka isaan nu waliin dhaabattan uf qusannoo tokko malee abdii akka qabu isan hubachiisaa waan fuulduraa akkamitti waliin hojjanna akkamitti waliin deemna qabsoo diinagdee qabsoo siyaasaa qabsoo bifa adda addaa akkamitti waliin goona waan jedhaatiif muuxannoo gam keenna isinii gumaachuun muuxannoo san barootaaf nu duuba horattan isinirraa fudhachuun akka walitti qabannee Oromiyaa fuulduratti guddisuudhaaf hojjannu abdii qabaachaa injifannoon uummata Oromoof jecha galatoomaa fayyaa ta'a jedha. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Gujii Bahaa magaalaa Haraqalloo akkasumas Ona Daawwaa jedhamuttis simannaan ho'aa fi miidhagaa jila adda bilisummaa Oromoo miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhengee Huseeniin durfamuuf taasifameera. Simannaa magaalaa Haraqalloo irrattis haasaanii fi dhaamsi bal'aan hoogganoota dhaabaan darbuun ala qophiileen garaagaraa dhiyaataniiru. keessummoota federaalaa seenaan eeggachurraa sagantaa keenya jalqabuuf daqiiqaan lakka'ee jira. Ulfaan dhawushamaa horaa bulaa qeerroo qarreen jaarrotii maanguddoo hundi keessan ajaja qeerroo ajaja foollee fudhadha. Horaa bulaa deebana akkas gaa gulshaa wareegamaan argame gulshaa qabsoon argame gulshaa dhiigaan argamedha. Yooyyaa 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 yooyyaa.
Shamaa Horaa Bulaa alaabaa keenya mirmirsinee jirra. Asitti aansee goota keenya kabajamaa fi jaallatamaa umurii isaa saba isaatiin falmataa kan ture. Qeeta nama dheffatee diina mataa irraa dhabaa kan ture. Jaal Saafanoo yookaan Nageessaa Reerii Arbichoo hamileedhaan asin nasmadha. Hamileedhaan. Yooyyaa. Nageenyi waraana. Jirtu. As geettanii. Bakka bara jabaa kana baatanii as geettan. Tole. Guyyaan akka harmatti argame kunini akka salphaa fi akka laayyootiin ka harmatti argamee miti. Guyyaa kana argamsiisuuf carraan hadda wanta nu deebisu kun argamuufi wareegama guddaa kafalame. Lubbuu qaaliitti itti dhabame. Lafee hedduutti awwaalchatti dhabe. Lafeen hedduun awwaalcha dhabdee fi dhiigni bakka maleetti akka saree dhangala'ee qeerroo bilisummaa Oromoo uumee lachisiisee carraa guyyaa har'aa kana fiduu danda'ee jira. Carraa har'aa kun kan dhufe qeerroo bilisummaa Oromoo dargaggoota nu marsanii as ciisan kanaan dhufe. Qeerroon kunin ammoo marraaf lafa yookaan dhagaa keessaa kan madde otoo hin ta'in qeerroon bilisummaa Oromoo kun kan madde dhiiga jaal ilaala kaffaalaa keessaa maddanii biqilanii ol bayan. Dhiiga jaal Yohaannis Adoolaa keessaa maddanii ol bayan. Dhiiga jaal Ifreem Adoolaa keessaa maddanii ol bayan. Dhiiga jaal Huqqaa Reebaa keessaa maddanii ol bayan. Dhiiga jaal Halloo keessaa maddanii ol bayan. Isin warra akkasii waan taataniif asoo ifituuban deebiin rasaasa qomaan qabbaneessaa dhiiga daandii mana kee maatii teessaniitiif mana barnootaa gidduutti dhiiga akka bineensaa lafarra lolaasaa guyyaa har'atti wanta dhumna kana fiduu dandeettanii jettan. Galata olaanaa qabdan. Akkuma san ayyootiin teenna, abbootiin teenna, abbootii gadaatiif maanguddoon biyyaa gaafa falmaa kanaaf wallaansoo kanaaf ilmaan keenya karaa rabbayanii rasaasa rukutaman atoo duubaatti hin deebiin bisaan itti waraabdanii aara boombii fuularraa dhiqaa guyyaa har'aa kanaan ga'uu keessaniif bakka gammaddan bakka guyyaan kun guyyaa keessan jiru. Addi bilisummaa Oromoo aangoo barbaadachuun baane yookaan olaantummaa yookaan ammoo haaloo tokkorra bahuuf nuti hin baane. Warra kalee nu miidhallee ka kalee miidhalmellee bilisoomsuu fi bayyatti bilisummaa Oromoo. Kanaaf qabsoo keenya fuunee bakka itti aanuuf gulantaa itti aanuun ga'uuf harka wal qabannee yeroo nagayaa yeroo ititaa uumnee keessa keenya sirna qabaannee amala dansaa qabaannee qabsoo keenya galmaan haa kennuuti walaa qabannu haa tokkoomnu warra gidduutti rakkoon akka uumanne jabeessee dhaamadhaa jechuudha. Kanaaf nu jiraadha isin jaaladha fuula dura wanta deebinee bal'inaan wanta haasofna injifannoon uummata Oromoo. Gara biraatiin godina Gujii lixaa magaalaa Nageellee keessatti ji'uma onkololeessaa keessa jila adda bilisummaa Oromoo kan miseensa Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhengee Huseeniin durfamu akkasumas miseensonni Gumii sabaa Jaal Kadijaa Galgaloo, Jaal Tulluu Saafanoo fi Jaal Waaqoo Kenne keessatti argamaniif simannaan ho'aa godhameefii jira. Simannaan kunis kan qophaa'e istaadiyeemii Nageelleetti yoo ta'u bakka waltajjiittis qophiileen hawwatoo dhaamsonni garaagaraa dhiyaataniiru. Jeneraal Xuulaa Duubaanis waltajjicha irratti argamuun muuxannoo isaanii hawaasaaf qoodaniiru.
barabarin naga, alkani guyan naga, forgose naga, gosorobo borana baretumi naga, habagiti naga, bagiti naga, waribani naga, oromiyan naga, dikan kene naga, gudan kene naga, tagarachiru naga, umatiru naga, nuwari naga, harabula, galatema. Kanatti aansuudhaani jaalsa faloo tulluu yookiin nageessaa areerii arbicho miseensa gumii sabaa abaa'oo isaan gara waltajjiitti isaan simannaa mee hamlee nuu kennaafi baga nagaan dhuftan yooyyaa jennaani hamlee nuu kennaafi. Yooyyaa nageenyi badhaadha babaaroo daadoo machaa'oo saana mambaati harma geette baga nagaan jiraatan baga waaqa waliin nuufiiti. Tole asirratti kan jechuu barbaadu hireen hadhaa bakka amma jirru kanaaf walitti dhufneen kunini lafaa ka'amee akkanumatti istaadiyeemii magaalaa Nageellee kana keessatti kan nuu dhufe atoon taane wareegama qaalii ilmaan Oromoo baddaaf gammoojjii Oromiyaa keessatti lubbuu isaanii qaaliitti dabarsanii fi dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii haga hadhaa caccabee gaara keessa jirutti wala carraa hadhaa magaalaa kana isteedimii kana walitti dhufnu kana nuufide. Kanaaf galanni guddaan ulfinni guddaan jaallan wareegamtoota kennaatiif haa ta'uu jenna. Gaaddisi addatti walitti dhufne kunini akkuma amma garii kenna dubbachuu barbaannuuf dubbachuu dandeenyutti atoon taane dhiibbaa fi qabsoo fi duuba deebii hin qabneef abdii kutachiisaa qeerroon bilisummaa Oromoo kafalaniin carraan kun uumamuu danda'e. Rasaasa karaa irratti qomaan qabbaneessuun mana maatii isaaniitii fi mana barnootaa daandii tana lamaan gidduutti dhiiga karaa halluu dibaa rasaasaaf qalama caalla'aan boombiidhaan faa rasaasa qomaan qabbaneessaa addaan qubataa carraa hadhaa kana waan uumtanii fi qeerroon bilisummaa Oromoo galata olaanaa qabte uummanni Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo ulfinnaaf kabajaa guddaa qeerroo bilisummaa Oromootiif qabna. Hadda fuulli qabsoo kennaa kanarraa tarkaanfatuun caalaatti hiree garboonfattootaatii fi saamtotaaf weerartoota biyya keenyaa gabaabsuuf tokkummaan Oromoo yoomiyyuu caalaa murteessummaa qabu itti amanaa addi bilisummaa Oromootti amanuu fi jaarmiyaaleen Oromoo birootti amanuun walii galtee karaa nagayaatiin jireenyaa fi le'ii garboonfattootaa gabaabsuuf hadda qabsoo kenna karaa nagayaatiin fuula tokko irratti deebisnee yeroo soso'aa jiru. Wanni barbaannuuf wanni godhuu barbaannu akka akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromootitti keessumaa yeroo murteessaa ce'umsaa kana keessatti araara barbaannu, tokkummaa barbaannu, itita barbaannu, akki qabsoo kenna fuula duratti tarkaanfachiinnuuf galii kennatti geenyu akka kana callaa. Haaloo siyaasaa walitti ba'uun namni injifannoo ga'e tokkollee hin jiru addunyaa kanarratti. Yeroo tokkummaan kaane qabsoo kenna galmaan geenyu akeeka kenna fuula duratti tarkaanfachiisu. Kanaaf Oromummaan wal qabannee haa sossoonu akeeka kenna galii isaatiin haa geenyu jedhe. Ulfaadha wayyooma galatooma horaa bulaa isin jaaladha nagaatti. Haamlee lakkoo isaaniitti nu deebisaa ulfaadhaa jennaani egaa guddaa nu dabarsanii jiranii ulfaadhaa jennaani. Mee yeroo tokko ergaa guddaa nu dabarsanii jiranii guyyaan irraa guyyaa ergaa walirraa qabannu. Guyyaa qabsaa'ota kennarraa seenaa dhageenyu irra deebi'ee yeroo tokko hamilee naa kennaafi ulfaadha. Jeneraal Xulaaduu
umrii isaa guutuu qabsoo irratti dabarse diddaa garbummaatiif jecha ol kaatii naasimadha. Jeneraal keenya Jeneraal Tulaa Duube. Jeneraal Tulaa Duube. Umrii isaanii guutuu qabsoo irratti kan dabarsanii. Dura ilmaantiya haga qiyaanaa jiraatanii baga atoo jiru baga atoo arjiru baga rabbi baga nagaan jiraatan baga nagaa wanta deemi ammallee itti aansee wayyaanee isin fidee dabarsite baga jiraatan jirtu hima jirtanii ilmaa Dina datang itu menjadi. Kadang-kadang aku buka keno mah. Bagai jelas. Lanjut lagi. Haji bertahu di mereka apa? Wali amal semua orang dan kita aja. Wah ini memakai lima benar boleh palmandi. Karena warna orang mau jangan orang mau muka benar mana, algi wan awam benar mana. Wanne kana nurra fitaji ani amod bata kana duko sara etma te duko utale ni famalle na go dai sini tanchu bitu ne do se na bitu bana kana orong diye kana manje duko ka ke wande terage tani jere ka ba haji te en janna farda ne abba ke en janna wani matu wallahi aka fardani misini aka remeroni puro yete wara jumale boje punjila oromo wara puro yete amari antejeti oromo abajeti wanne mo limbene ni arabi jallejeti amari antejeti wara puro yete kala yene na badeni kai Akira kase pida jetaka oromombi yebiye kotari numatu walo no makesa je daraja kono numaga pasi sihat merenaken isini gesi bilisumate ya ufanda jene ise bilisumata ti sinna kedi tanu ufanda tana kono ham ani nakan amma yati ya kani nakan dusahin kalche wana baka bana min bonu jede amma ti ya hitti bona itaga jiruti bona ti ya yang tiga ini ada pun. Karena maleo raja megabatu maraja pada anipek. Sena nama nami lupa tu amat tidak ada teji. Haju haju. Itu tidak ada teji dan amat tidak kami. Awak beresa bego. Awan asal awak batu kosu balik. Sena beresa balik. Dari akak ini nasoda, dari akak ini nasoda, tu lepas ni, kalau tuar katikan ni, orang macam ni. Kalian, pada kalau akak, kamu kalau ni saya nak angkat apa tu ini, beka wani beka ni jalan di alaba kan, jalan naik kan naik, tujuan balik dorong kamu dah sudah jalan tu, sudah ni sih dah lupa kan sekian. Nami kau apa ni kali, bukan jam masa kan orang nak bolehkan, biar kau angkat dua legal tu. Nami kuno bujada masa mukonna boru sore sati maka isati nami warana ngali ana biya ena taborana bujida nami ngali ina ana bis bujada warana hadi ka tu gudatu amma be biyate tabiyatin kuta ayojin amma kala kuno tunan duge amma ada kala biya hidunne hingale isati nagalte kala dom Sewa dubatu, wani dubat. Ila nama jadi tem. Orang ni ada nama orang bohong. Orang ni apa tukung? Apa mereka kasi ya? Tapi ya kalau mojo, kalau mojo, dia kan ada. Kalau mojo kita ada mojo. Orang ni yang mojo, kalau mojo dia kan ada. Jangan pada. Bila pada sini kira nama, nama beta, asal di bimbe kuan nama kamu nabe. Walaupun warana oromo, ada beli oromo, kau oromo, kau kapitera rumah, kau oromo,
lafa Oromiyaayu ka Oromooti abbaa fedhe haa ta'u Oromoon nama dhufaa fudhatti. Takka lammeessaa gowwoomina. Amma qaroomanne lammeessaa gowwuun isin hin seenin. Nagallee Booranaa jedhee barreessee mallase gujiin bulchaaji. Guyyaa horaa ka Booranaa jedhee kana Oromummaa wallaan gujuma bitanii Booranni akkana jedhee bee gujii arras biyya bee bitamee keessa yaa isin dhagartu bali. Bee ammaan bitanii eenyu ila Booranni kana jedhee yaanii bitanii wallaalanii wasanaqa. Booranuu bitanii ila gujii akkana jedhee kana jedhanii barreessanii balbalaa mataanaan maxxansaa deeman. Kana gallaasanii walaatanii lammeessaa wallaanii nu dandeebiin jedhame waaqa kadhadha. Lakin irraa yabaluun angafa Booranaa gaafa doyyo Boroonuu kunyaabama walaabuu mure karaa ana malkaan naatiin buut akkabu gaafa gujii siidhaan buut gaafasi Booranni asii gala. Hina baruu durkuu kakka'een ka Booranaa waliin jirre waliin dhala waliin Oromiyyaa ka Oromoo dhufaat malee haa taatu wal falmanullee kun Booranni qixaa daraaraati. Gujii akkuma nooyyatu teenye. Anak nama jinsa bukan ni dia fakor je. Pasal pada anak namun kau menukutuma, aku pura namun kau gitu. Amma malam, wani sini aku mereka sahabat je bukan? Wani himu ke Malaysia, himu ke Malaysia tu. Ifin rakyat butuh kita jawab kata orang. Dini atau nukaisa jiru dalaga. Mena umma sila agak walilun. Kadarki walina. Sila anggala tu babe kyo ya cikore. Najire saja. Ada ini nama fiat tu. Jadi ras juga dulu dia. Asyikun masuk madam sarupe. Maafi dida, maafi richa. Hori kaba anu si kena naji. Acira sila kana agame biradi biji. Wan amalle nukaisa hore hore tejira. Labakan abang ni efate rakti. Karana barate. Mata kofa kada durana hisa ye. Kana fi garana barate yuti kofa jabata fi radoga ye isini dama. Anda galatoma imantiya. Moduma amar kakadu abiyuhu. Lama magarsati hajiratu jara. Eka moduma orowara dari tapar barasi. Nakayara tu biyafilata. Kamalle wani ilman Oromoo ilman wani eronu matefi itti tamadibeta adabilisuma Oromoo lafa keetti afaa ifiitiin baratte kaayote addunyaan nu beektu afaa Oromoo addunyaan beektu kutaa Oromoo addunyaan beektu daangaa Oromoo addunyaan beektu afaan keenyaan baranna addunyaan beektu ana Oromoo jecha addunyaan beektu jecha lafa keessa santi latee balatee beeki biqile. Wan ilman jibbite, wan beri jibbite tijiranne. Dini kana numa bada, wan iballe sujada. Akasi fitade. Baga nage annajira tani amalle afan bilisumma tesa itini awa isin kullesa amantana wasa gulgula. Madunu wasa akan ajira. Akani jibbate. Hamleen iddoo isaaniitti nu deebisa. Hamleen iddoo isaaniitti nu deebisaati. Ulfaadha. Simannaan jila adda bilisummaa Oromoof godina Gujii Bahaaf lixaatti taasifame kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galanni keessan guddaadha. Horaa bulaa. Ane nyuyu kamu simale, jaga so wali nyugare.
Jajjabaatu qeeramsa kiyyaa yeroo suukanneessa dabarre yeroo suukanneessa dabarte akka qabsoo hedduu dhandhamte sababii bilisoomsuuf baate ardaan jifannoo buddee galte